Akkasuma dalagaani qalama itti deemtee utubaani barandaa irra jiru kunniillee dura gara jalli isaa akka orrarra itti jira inni lassanamee akka taa'utti isa kanallee kunoo alhamdulillah gadi qajeelchinee jirra. Booda ammoo qalama gurraachaan garaa jala isaa akka girgiddaa irra hundatti mul'atu sanitti hunduma isaatu akkasitti sirreessina inshaallah. Bakka qara gubbaa kanarratti tuqa tuqaa taatee urgee dura munni wayita gubbaatti hojjetamu munni itti hirkatee qalamni dhaqqabuu dhabe sunillee sirraahee alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi kuni ilma namaa fakkaata. Wallahi kuni geetiidha. Geetii markaba keessan markaba guyyaa qiyaamaa xiyyaara guyyaa qiyaamaa ka ittiin yaabbattan ka ittiin barartanii siraaxarra ittiin tartan rabbi isinii haa taasisuu isiniin jedha. Jazaakumullahu khayran. Ifaajee teessan rabbiin bira isinii haa jiraatu. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Rabbi isinirraa haa qeebalu. Ifaajee teessan rabbi isinirraa haa qeebalu. Bishaan fakkaata wallahi. Kunoo kun qalamni kun haalatti dibame waan ta'eef hagaadhaatti feedingoone even gara waggaatiif deema. Hagaadhaatti feedingoone waa onnaan goone ammaan ammoo hanga taate xiqqoo xiqqoo ka waan tuttuqameetiin jedhe waan awwaarayeetiin jedhe isallee qalama irra deebisiisee jira. Kana fakkaata jecha kunoo wanti minaaraan kun akka naannawa kanaatti hikmaa qaba. Maaliif jennaan magaalaa hagana geettu tana keessatti masjidni kun tokkotti tun qofti jiraatu wajjin waan addaa wayii godhee jaljal godheetuma akkuma ilma namaa taftaf godheetuma isa diigee yoo biraa tare munni kun yoo irraa diigame munni kun gana lammata deebi'ee namni isa laaluu hin jiru. Nulleen dalagaa biraa fudhannee dalagaa biraatiif gara piroojeektii biraatti ce'aa jirra waan ta'eef yeroon nu as deebinee isa tooyannu tura keessa. Kanaaf amma qalama haaraa deebisee irra dibuudhaaf minaaraa kana wanti na dirqamsiisee ijatti natti toluu dhabe. Obboleewwan kiyya isin hunda bakka bu'eeti wanti an dalagaan kun dalagaan an oofaatiin jiru kun isin hunda bakka bu'eeti. Kanaaf natti mul'atuu dhabe akka kanaatti garaa na ga'uu dhabe jennaan irra deebisee amma haaraa qalama baasii biraa baasee qalama amma bitadheetiin dhufee gara qarshii 7,000 wayi jechuudha. Kanaaf inshaallah obboleewwan tiyya dandeettii rabbii keennaatiin
wanti hundinuu qaraa kunoo kunni illee girgiddaan hunda isaa xamxamma'ee ka ture kunoo irra deebisnee jirraa sirraa'eera. Keessi illee akkasuma keessi isaallee xiqqoo tuttuqamee ture dura isaallee irra deebisnee waanuma maraa sirreessinee jirra. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Kunoo utubaadhaan kanneen jala isaallee dibnee amma immoo gurraachaan irra naannessina jecha akka hunda kanaatitti kunoo akka bareedu gurraachaan garaa isaa jala murree inshaallah wannaa goona. Ammaan hojjettoonni gubbaa jiranii kunoo akka mul'atu kanatti bakki tun illee dura dibamtee jirtu tuni alhamdulillah rabbil aalamiin. Amma kunoo isiin illee waan ofii fudhattee keessi kun illeen alhamdulillah naa dhumatee kunoo alhamdulillah kunoo qulqullaahee suni ammoo qaawwitii ta'a minaaraatii. Kanaaf kana fakkaatu wajjin alhamdulillah rabbil aalamiin. Kunoo haala kanaan dibamee xumurame alhamdulillah. Faaruun ka rabbii faaruu haqa godhateetii PBC'n kennallee inshaallah ogeessi naa dhufaa jira bor yookaan iftaani as naa gaha dalagaa biraa waan qabatee jiruuf itti rakkadhe. Kanaaf amma kunoo bakka kana geennee rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Obboleewwanti rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Rabbi isinaa kabaju. Ulfinni isiniif haa ta'u. Rabbi isinaa qulqulleessu. Akkanatti rabbi isinaa qulqulleessu. Keessaa fi alli keessan haa bareedu. Obboleewwanti sanyiin teessan haa bareedu. Duuba dura keessan rabbi haa bareechuu. Kunoo bareedee masjiidni keessan akkanatti kunoo mul'ate ifaajee teessan bakkaan isinii gahee kunoo toltee akka toltuu akka bareedduu jallii fi gubbaan subhaanallah. Obboleewwanti wallaahi duraa fi duuba keessan rabbi haa bareechu. Duraaf duubni keessan haa bareedu. Naa jabaadhaa. Ani gammachuu keessa jira. Gammachuu takkaa hin argamin keessa jira. Rabbi isin haa gammachiisu. Kana dafqa keessanii fi faajii keessantuu akkana godhee. Kanaaf rabbi isinirraa haa jaalatu. جزا ربي سني هاديبيو وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلونتي يا جماعة هجرة فانسارا وجزاكم الله خيرا. ربي سنرها جالته خير وان إسن دلقاتو جرتان هندما ربي سنرها جالته ربي سنرها ولا أفورو isinin jecha ammaani qalama dibee gadiin gahee wayita jedhu wayita gogeetiin jedhu xiqqoo ammallee didee mul'ata. Si'a sadii dibnee arfaffallee irra deebisnee dideetuma mul'ata. Qalamni addaatu kun dideetuma keessaa mul'ata beektu. Halluun duraa girgiddaa duraanii ka simintoodha jecha didee keessaa mul'ata. Kana yoo jedhu amma akkanattuu xiinxalluun ni danda'ama. Akka ogeessa tokkootti masjiidni kun firan qabu. Firri isaa rabbumaa fi nuhi. Munni kun yoo irraa diigameetiin jedhu yeroo biraa deebisnee isa haaromsuun nama dhiba. Ifeeti mul'atu dide. Dabzazzi jedhe jechoo faa jechoo dide. Kanaaf amma homaa gochuu hin dandeenye
akka ogeessa tokkootti akkanumatti lutubadhee muka kana irraa diignee gaafa asii kaaneetiin jenne wamaa wanti godhamuu hin danda'amu hin jiru. Namni asitti dhufee waa isa wannaa godhuu fi yeroo hedduu irra deebisnee haaromsuu waan hin danda'amneef sababa saniitiin amma irra deebisee dibuun dirqama natti ta'e. Sababa kanaatiif amma qalama ergadhee fichisiifadhee jira. Irra deebisaa jechuu amma kun ogeessi gubbaa taa'aa jira. Irra deebisuudhaaf jechuu. Kanaafuu obboleewwan tiyyaa waan tole tokko waan hamilee namaa qabu waan hamilee keessan kaasu waan yeroo kamiyyuu dhufnee tasa dhufnee naannawa kana dhufnee viizit godhuudhaaf yoo dhufneetiin jenne itti gammannuu fi nu gammachiisu dalaguun dirqama nurraa taha waan ta'eef ammaan haga irra deebisuun nuuf danda'amu bitadhee ammaan tana deebi'aa jira. Kunoo akka argitan kaartoonni kun sadan afur qabata 12. Kuno alhamdulillah rabbil alamin kuno gatiin isaa ol ka'aa ta'us kuno qalama orjinaalaan firee isa kana 15 fidannee jirra. Abdii rabbiitiin minaaraan keenna akka dibamee fagoodhaallee mul'atutti bifa kanaan itti yaalaatumaan jirra. Maaliif jennaan waan kana duniyaatti baacuuf taphachuuf osoo hin taane akka ogeessa tokkootti dirree irra jira. Argaatii waan tokko miidhee yoo biraa tare rabbi nan dhiisu jiruutiyyatu miidhama. Waan kana qulqulleessee akka isinillee irraa gammaddan akka ummanni naannawaa irraa gammadu waan kana gochuudhaaf dirqamee afwalillaa isiniin jedha. Ammas inshaallah irra deebi'amee dibamee ammallee si'a shanaffaaf irra deebi'amee dibamee akka ifee mul'ateetiin jedhu waytii gabaabduu booda halluun isaa awwaalamee dukkanaa'eeti nu harkaa hafaa waan jedheef amma irra deebisee waanuma hundaafuu rabbi isin haa tiisu wajazaakumullahu khayran. Kanaaf du'aayiidhaan nu bira dhaabadhaa akka rabbi waanuma hundaa walitti nuu qabu isiniin jedha. Inshaallah wanni hafe ammoo qulqulleeffannee waanuma hundaa kunoo akka qulqullaa'etti. Bismillahir rahmanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleewwan tiyyaa jamaan keenya jamaan ulfinnaa kabajamtoota aalimman teenna akkasuma beektota hayyoota teenna Muhaajirul Ansaar Foundation wajazaakumullahu khayran. Irra deebii qalama halluun kun baay'ee mul'atu waan dhabeef jechuunis halluu simintootu keessaa mul'ata jechaadha ana bira jirutti jechuu. Kana waan ta'eef wanni kana hunda akka ifaajnuuf na dirqamsiise. Munni kun irraa diigame taanaan haaromsi masjida tokkoo waggaa 5 as deebi'uun hin danda'amu. Haga waggaa 5 asitti wanni kun deebi'ee halluun kun irraa badee akka amma mul'atu kanaan xiqqoo yoo tureetiin jedhe hin liqinfamaa. Yoo liqinfameetiin jedhe fokkisee mul'ata. Yeroo sanitti hatamtamaan deebisee namni waan kana wannaa godhullee waan hin jirreef nuti ammoo akkuma beekamu jamaan keenna jamaan Muhaajirul Ansaar Foundation gam biraatti yoo tarkaanfate isa xumure kanatti as garagalee laaluun ammoo karoora waggaa 5 keessatti ta'a malee achi asitti irra deebi'ee waan tokko haaromsuun hedduu nama dhiba.
kana waan ta'eef obboleewwan tiyya ammaan irra deebisee akka dibu dirqama na taasisee kanaaf amma haaraya deebisnee dibuudhaaf dirqama nutti ta'ee kanaaf kunoo amma dibamaa jira caafii gubbaa irraa san taa saarkiliidhaa san isii dibutti jirti dhiiroon isimarraa gadi dhufti jechuudha amma inshaallah achirraa dibaatuma wayitaa gadi buute abdii rabbii kiyyaatiin masjiidni bareedee eessaallee yoo laalameetiin jedhe akka mul'atutti ifa bahee akka mul'atutti dibamutti jira. Rabbi isinirraa haa jaalatu obboleewwan tiyya. Rabbi ibsee isinitti hin dukkaneessinii. Ifa guyyaa qiyaamaa rabbi isinii haa taasisuu. Nana galgala qabrii rabbi isinii haa taasisuu. Kunoo inshaallah hanga tokko ifee mul'atee jirallee ifus halluu simintootu keessaa mul'ata waan ta'eef dirqama irra na deebisee rabbi isinii haa ibsuu. Rabbi isinitti haa bal'isuu. Jazaa rabbi isinii haa deebi'u obboleewwan tiyya. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Baay'ee dalagaa nama gammachiiftu, dalagaa guddoo, dalagaa nama boonsitu dalagattanii anilleen akka nam tokkootti bakka bu'ee dirree dalagaa tanarra dhaabbadhee hanga socho'een waan dalagaan tun dalagaa istaandardii isii eeggatte dalagnee guyyaa qiyaamaa irraa jazaa galfamuudhaaf dirree kana dhaabbadhaa. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Jazaa teessan rabbi isinii haa deebi'u. Rabbi isin haa milkeessu isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.